Kan bultan dhaggeeffattoota keenya nagaa waaqayyo bakka jirtanis isiniif haa ta'u ganama kanaan ciree mee of tolu. Ciree isin affeeruudhaaf dhufneega. Dhufneerra. Beekan keessattuu ciree nyaachuu barbaada. Amma xoomiin siikameera waliigalleerra jechuudha akka kanaan dura nutti dhiyyitanii nun arrabsitanii amma waliigalleerra waan ta'eef ciree laaqana hundumaa waliin nyaannaa jechuudha kana booddee. Kan ayyaana hiikaarraa kan jiru foon diimina argatan sanarraa har'ammoo akka firiijii keessa kan turteettu baafne xibsii nuu taatetti xibsii kana wajjin diiminarraa hafte xawas goonee galma kana immoo ganamadha garuu amma viidiyoon isaa yeroo appilood ta'uun beekamu yeroo waraabamu garuu ganamadha. Amma kadhannee wajjumaan jalqabna. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u nyaata dhiyaate kana eebbisee qulqulleessee nu kennu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos. Ameen. Haala kanaan jalqabameera ganama yoo galataan jalqabame kadhannaadhaan yoo jalqabame guyyaan ishee immoo guyyaa bareedu taati. Ani yeroo hundumaa toonni nan gurshiin nyaadhu siin tuqusi labana gurshu malee nyaatus seera ibsaaf niti. Abbaan koo haadha koo isinitti meeramti gudur baaduutti naqanii gadi haati keenya teessu as dabarti. Achi dabarti abbaan kootu lama isheen gurshiin immoo namni biddeen hin nyaatu harka isaa caba. Tokkee laatu gaasin immoo. Naaf boleessi koo tokko bakka teenyeetti gororoo cocoobsina. Guma warri baadiyyaa harmee warri baadiyyaa haadholiini dafanii ta'anii nyaachuu hin jaallatan. Tokko fidumti ammas deemanii fidu. Ammas ma deddeemu dafanii ta'an. Abbaan warraa immoo gurshaa qabatee taa'ee eegaa amma taa'anitti teessutti taatu mana. Kun immoo biddeen baaduutti asii gadi cororsaatti ta'eera baksa. Mudannoo tokkotti immoo sana waa'ee gurshaa achi waa'ee gurshaa qotteessanii eegdamu akkamidha. Si wayyu. Bidishijee horadhee jala mataa godhe. Ani koo takkaatti kiiloo tokko waan kaasuuf waa'ee. Waa'ee mudannoo gursaa tokko isinitti himaa harmee kiyya jechuudha. Durma yeroo baadiyyaatti hojii kan hojjetamu daboos hojjetan maalini? Daboon jira yeroo midhaan gashamu fa'aa akkasii namoota baay'eetu waamamaa nyaanni qophaa'u waan dhugan waan baay'ee qophaa'u jechuudha. Yeroo achii dhufanii hin dhiyaata nyaanni harmeen kiyya nyaata dhiyeessite waan dhugan hundumaa dhiyeessite. Abbaan koo amma ishee gurshuudhaaf utuu isheen gurshiin hin nyaatuudha. Eegaa jira namoonnis taa'anii jiru. Isheen hin fiddii kanas hin fiddii sanas hin fiddii ilaaltu isa ilaaltee gurshaa furachaa hin jirtu. Furachaa hin jirtu. Booda tokko sodaatteetti si jala. Namoonni baay'eedha waan ta'eef nama hamma sana gidduutti gurshaa furachuu sodaatteetti. Inni immoo waan namatti mul'anne gurshu malee nyaadhu jedheera. San jaalala isaanii qofa eegu. Garuu beektu asirratti jaalalli dhoskaan qabuusi qaanii hin qabudhas. Miidiyaa irratti hin argine eenyudha Roonaaldoo moo maalidha? Hamma sana keessatti warri jechuudha addunyaa irratti maal godhani? Miti isaan godhe. Kanaaf jaalaladha waan ta'eef jechuudha. Isheen garuu sodaattee hiitu dubatteetti gurshaa sana furachuu diddee hoodhonnaan diddee hoodhuma jennaan hun diddee booda aareetu biddeen sana fuula isaanitti rukute. Fuula maazariitti ijuma ishee irratti rukute ishee. Namoonni aaranii warri nyaachuudhaaf dhufanii aaranii dhiisanii deeman irratti haadha manaa kee qixaaxattaadhaan hin aaranii bakka baay'ee. Warri hojii oolanii jechuudha. Warra nyaachuu dhufatu hin taane warri hojii oolan jigiin or daboon suni. Maaliif safuudhas waan ta'eef kuni yoo hin sodaattee diddeellee dhiisuudhumallee qaba malee akkas gochuun qabu. Namoonni sun aaranii akka hojjetanitti too nyaatiin deebi'anii galan jettee maazariin borumtaasaa jaarsummaadhaan deebi'anii dhufanii
kiisii kan jedhamu nyaata sana irratti illee araqee dabalamee Sokkaan dhaqanii galgala tolleessanii tokko. Sokkaa dhaqanii isa halkan. sokkaa deemne gaafas immoo namoonni deemnaan sodaattee mana abbaa ishee eegde reeba. Halkan. Sokkaan dhaqeedhanii achi karaa irratti waraabessa isaanitti dhufe. Eeyyeen halkan ta'eera waan ta'eef otoo deemaan jiru waraabessis na duuba deemaa jette. Waraabessi lakka dubartoota akka aadaatti hin geggeessa jedhan. Innaa gara dhaqee yeroo mana warra keenyaa ga'u obbo miidhagsan immoo karaa booddee isaanii ganuma yeroo hin taa'u karuma booddee koo dhufe isaanii immoo jedhan. Achi halkan jaarsummaa baasanii egaa beektii bucuullee jirti biyya keenya gara haraqee kana bibbitanii achitti walitti araarsaa bulanii galamtii immoo galaniiti warra kaleessa daboo warra deebisanii waamanii araarfatanii kiisiidhaan nyaachisanii obaasanii siniin jedha malee gurshaan kun baay'ee siireesiidha jechuudha. Karaa bira jaalalli dhoksaa akka hin qabnellee asumarraa hubachuu ni danda'ama. Dhoksaa akka hin qabne sodaas akka hin qabne wanni tokko argi wal jaalatee haadha manaa fi abbaa manaa ta'e uumaa ganaa manatti galu. Waan anis mudannoo tokko nan qaba barreen gaddaa. Akka diggisii Mikaa'el moo maal jedhani? Achi tasa anillee affeerama nyaata maaliin osoo ilaallu. Abbaan manaa fi manaa gamaaf gaman ta'aniiru iddoon dhibee jechuudha. Saayinii maxaqqashaa yoo miti biyya kanaa saayinii ishee qofaa qofaatti nyaatan egaa walirraa fagannaan gamaaf gamna waan ta'aniif qomatti fudhatee abbaan manaa jalqabee ati manaa gama keessatti kas jettee ilaalti ati mana. Amma afaan kaa'utti eegdi moo maa qophaa nyaataa eegdi? Kas jettee ilaalti namni baay'eedha. Inni waan godhu dhabee natti fakkaata garuu wayii amala isheen wayii gabaayee wajjin jiraatan garuu. Kas jettee ilaalti innoo jalqabe ka. Kanaaf inni wal bukketeenya jalqaben. Ara nage ota fannan kaa'in nyaatta ota si eegumu namuma keessatti. Achi uummanni kolfatti dhume jechuudha. Garuu kun. Jechuun kan amma nan kolfa malee isaan akkasii nama kofalchiisu malee itti jechuun hin taazzabu manni afaan oromoodha. Hin taazzabaman maaliif ennaa haadha manaaf abbaa manaadha kaa bakka. Kana yoomni iyyuu maa hidhiseete የጨለማ መንፈስ jedhe dukkana keessa malee haadha manaa keessanii dhungatanii kun የጨለማ መንፈሲidha. እና ይወጋል haadha manaa kee guyyaas dhungadhu eessattuu dhungadhu yoomiyyuu dhungadhu maal halkan eegdee kan haadha manaa kee dhungattu kun የጨለማ መንፈሲidha. Kanaaf jaalala baqa jaalalli dhokachuu hin danda'u suruma. Maa hunguun isheen halkan immoo sijjammara amanaaf. Galgala eeggata namoonni baay'een bar aadaa godhatanii ungatanii isa jirtus darbuudhaaf iyyuu. Galgala moo amma dheeraa faman. Laashiidha galgala. Unguun guyyaa amane. Warri biyya keenya akkuma maal jedhu sitti fakkaate. Ijaaratti ijaaraniitii burqituu waraabbatuumi jedhan. Ijaa wal ilaalaniiti dubbisuu wal saalfatuumi. Qabdoo jechuudha. Warri qabdoo beektan. Qabdoo beektan yoo? Otoo jiraatanillee waliin nyaannaa waliin dhugnaa sin keessaa garuu nama tokko ollaa argachuun koo abdiidha jechuudha. Gara fuulduraatti tokkoon keessan argachuun qaba maal abdii? Abdiif jaartii barbaada jira ko abdii asuma. Isaniisi maaliif beektu ijoollee biyya arabaa dhugaa waaqa muudiin isaanii baay'ee namatti macha'a. Namaa galu waan ati jettuun wanta machaachoo jechuudha jechuudha. Walii galu. Kanaafuu fakkeenyaaf jiraan jechuudha yeroo baay'ee yeroo inni iddoo biraa deemu hiriyoota koo waan maddaan jedha maaliif beektu hundi isaanii warra biyya arabaatti galanidha. Haasa'uudhaan nama dhibanii kan waan barbaadde wajjin haasoftaa waan barbaadde jechuudha. Kanaaf muudiin isaanii iska xiggadhamu. Jira. Baay'ee kursi adda hojjette akkamidha?
Kasam ibsiidha. Ibsiidha. Tibsiishan oofte kamyaa. Haala dabareen yuna hidhi. Haala dabareen. Aniyoo. Ati immoo maal ni nyaatte malee Ana hojjette? sirriitti hojjetu akkatti sirriitti kan hojjettu kan goyo. Ati maal hojjette asirriitti hojjedhe? Abba manaa bishoollaa nyaata bishoollaa xiyyaata. Garuu kunis sirriidha. Miira? Sirriidha. Haa ta'u gaariidha. Ijoolleen biyya kooti. Ijoolleen dammaaf dammaan makaatatan. Warqii. Warqii. Albuuda. Ijoolleen albuuda Oromiyaa. Nuuf jiraadha jenna. Guyyaa gaarii isiniin jenna. Ijoolleen albuuda Oromiyaa nuuf jiraadha. Sin jaallanna. Irra daballee. Baay'ee sin jaallanna. Sin kabajna. Guyyaa gaarii sin hawwina. Yeroo biraa immoo haala biraatti walitti deebina jechuudha. Viidiyoo biraa haala biraa kan nu walitti ni deebina jenna. Nagaa nu oola. Bye bye.